Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa jirtanii warri waaqeffataa kan kiristaanaa kan musliimaa hundi keessanuu fayyanaa qabdanii kan biyya keessaa kan biyya alaa. Egaa har'aas deebi'e maaliin deebite jechuun keessan oolamu akkuma viidiyoo kiyya ka duraa irratti agartan waa'ee fahaamituu fi daraartuu jaarsaa jaartii jettu akka wal godhan gartanii jirtan jiran guyyaa lammaffaati kan hin dhufe kun har'a. Egaa akka wal godhanii wal miidhu jiran agartanii jirtanii mucaa guwaa qabanii akka malee nama gaddisiisaa akka malee nama sooqanneessa nama qalbii qabutti. Ammoo wanti jiru mucaa kana amma biyya namaa keessatti qabdee daraartuun as karaan tumsiistee akkuma gartan si yoolnee ite mucaan kun miidhamee gabba'uun mala. Daraartuun dhagaye siitaniin dubbadhuuf namni tokko namni jidduu dubbachuu danda'a. Osoo nama jidduu fiddee manguddoo of jidduu naqee yoo nullee tuffatte tuffatamuus ni bal'aa nuti yoo nullee isiin tuffatte har'a namni biraa ni jira gostinis numa jirti dhiinii guudhufe bar gosa qaba maaliif nama isaanii fudhattee manguddoo jidduutti haaso'itti haa dadhabamu maaliif lafatti osoo ni viidiyoo ol baasuun taane lafatti maaliif jidduu fixuu dhaban. Isiin maaliif nama hammachuu dhabde moo nama tuffatti dhalaan mirga qabna jettee biyya namaa tana keessatti namarra bahu jirti jiran waan akkana jiruuf har'aan tana namoota viidiyoo san dho'isaa waraabeenaaf kan galatooma Seefuddiin maqaan isaa Seefuddiin tuuti machiiris ni jaaneen isa sani dhokatee waraabee viidiyoo wanni ifan baaneef har'a bilbila faamiillee harkaa fuudheetiin ture. Isa bira dhaqeetiin fuudhee dhufe kunuun harka jira telefoonni isaa akkuma gartan du'aayii godhaaf hin isin jaa isallee jajjabeessaa hidhameef akkatti nafu ni ba'a biyya namaa tana keessatti maallaqa xiqqishoo kafallaan ni hin baasaanuu jechuudha. Namni anamma daraartuu wanni beekuu qabdu dantaa filmuu irraa qabaatta malee mucaan kun gabbeessi dhiisuu hin danda'u yoo miidhaa guddaa dhufuu mala jara keenya hordoftoota keenya. Bara zamana kana akkuma isin gartan gaa nama onlaayinii irratti waa hedduu takka argaa akkuma beeytan wallaahi jaartii ajjeesaa jira. Eeguma taajuu shurrubbee jaartii ajjeesa booda nama meeqaa jaartii ajjeese. Wahuma akkanaa kanarratti waa malee bar namni nama ajjeesu bar dhugaan isin hima. Amma yoo manuma kana keessatti tokko dhiyeenya kana baatii lama moo sadii dura akka godhan agartanii jirta namni silaa telefoon harkaa qabu feesbuukoo qabu kan harkin hin jiru. Namni onni akkana ol godhuuf miidhaa walirra fiduu sana namni maaf ol yaaduu dhabe. Yoo walti dayyoo adda baanoo adda ba'uunis ni jirti yeroo dhalaan hedduu dhiirtinis hedduu sagal dhalanii adda deemuun mala namni akkuma dhalaanuu jetti sagalee heerumaniis sagalee dhiiraa baranii jecha kunillee sirrii maqmaaqsa kunillee wallaa sirrii miti. Amma fahamii niin biya kan hanga tokko mucaan kun nama onnee isaarra jabduuti. Gabbee dubbii biraa waliin laaquun mala. Anamma daraartuu waan isii dhaamsaan sii qaba obboleettiiti. Wanni niin sii dhaamu amma ati akkana isa gootee hayi gurbaan kun bara akkuma ati fira qabdu fira qabaa bara as keessaa obboleessa hojii dhalatee jira osoo ittiin himatin saahiba qaba. Anillee numaan jira moona tuffata osoo kana hundatti himatin yoo gabbee har'aan tana miidhaa sirra fideennu kun haa eenyuun oota dhiiraa bara humna qabaa bara gabbee si miidhuu danda'a dhugaan sitti himaa anumaan hangootu saniifuu yoonii fi gochaa kana osoo hin godhin osoo karaan nagayaa jiru maali. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya viidiyoo kana gaa namaa dhokatee waraabee viidiyoo dhokatamee waraabame. Ni beektan jeetii yaada. Mee viidiyoo kana xiyyeerratti illee daawwattanii jirtanii miciyyoon tun akkana isa gootee mee daawwadhaa. Mee hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya viidiyoo kana kaan irratti illee agartanii turtan yeran. Wal akkana miidhuun mee mucaan kuna hedduu na gaddisiise akka malee Naman gaddisiin ni qabdi jee yaadu waan nama gaddisiisu akka malee mee daawwadhaa kunoo.
Walaa hordoftoota faamiltoota kiyyaa garaan na laaluu dadhabee dhugatti. Mee mucaan kun akkanaan gabbeenii dhiisanitti hin fakkaatu. Ijoollee isaanii quban qaban ammallee Aarifoonis akkuma beektan faamilii jaalalaatiin maqaa onnisaa ni beektan obboleessisaa tiruudha. Ganaan dhageenya malee dubbiin tun nama sookanneessin hin qabdu. Viidiyoon kun yuutuuba isaarra gadhiifama. Kumaan isiniin jee bilbilli isaan harka jira akkuma agartan viidiyoon kun kanarra gadhiifama. Saniifuu bilbila isaa baaseetiin barbaadee ergadhe. Isaafiin laa bilbiliin harka dhaameewu shaanan qabu. Isaafiin asirra gadhiisa viidiyoo kana warri khiyyarraa jirtanis achi dheeyxanii laayikii gootanii ilaaluu dandeessanii. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya mee amma isii tana akkanatti ni baddiif natti fakkaatu. Anillee numaa jidduun qabu. Ilmaa bootiyyaa haa ta'u malee obboleessanirra jabaa jira. Gaafachuuf ta'a ammoo. Ana qofaa hima abbaan fadee hundi suuqannaawa. Akkana nama godhanii moo? Daawwadhaame. Daraartuu kana si hafti natti fakkaatu immoo. Dhugaan sitti himu. Laal malaan faamiin oggaa ofirraa kadhatu hunda geessanii mi araba harka askarii gubbaa guutuu dhaabbatu dhugaa wallaahi nama gaddisiisa. Afaan arabaa kan beekne kan namni akkatti dhalatetti naasa'u itti caccabseeti wanni kun hin jiru jechuun ni jira. Waan hin jirreen isa qabsiisti. Osoo manguddoon Oromoo jirtu osoo nuti jirru yokkana si hafte daraartuu ni ilaallame. Daawwadhaa. Iyyuu jira laala mucaan. Boo jira wallaahi boo jira laala. Akkatti daawwannee agartanii mee mucaan kun waa ta'u wal hubannaame. Akka nama rifatuuf irraa qabu barbaaddilan. Hoggaatu wannamaa iyyuu ni beeytan laala Oromoon amma fi qabsiisteeti boo'uuf barbaaddiyan akka hin dhiifamneef beeyti immoo. Indee mujee wajjin marmuu jireenya.
Wallahi bakka tana fas sammuun nama tuqama. Hoggaa manarraa baasan laal dhalaan guutuu iyyutu. Silaa dhalaan tun akkanatti ittiin iyyine ni waan ganaa mul'atu. Garuu namicha viidiyoo kana waraabe wallahi badhaasaan kan nuuf ta'a. Akka malee. Akka nama dabamtee lubbuun namaatis laalamee guusa yiisisan rabbi sodaadhaa. Garaa kamtu nama danda'a. Daawwadhaa. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkana fakkaatti dubbiin fahamii fi jaartii jidduu jirtu waan biraa baasuu deemti. Amma mucaa kana barbaadeetiin dhabe. Mana hidhaas dhaqeetiin barbaadee nama naa himuu dhabe. Manni hidhaa Yaman bakka 100 akka jira. Hidhaa Yaman akkumaan isiniin jee hidhaa Yaman namni si ol na'inaan nama akkam jabaa deemee maallaqaan nama baasa. Ammas numa baafna akka fedhe haa ta'u barbaadetti jirra du'aa nuuf godhaa. Mee isii tana gaa nama dura dhaqee viidiyoo irraa waraabee hin jiru. Isii bira deemeetiin viidiyoos qabadhee isin dhufaa waan isiin jettu jecha isii irraa baasee takkanaati. Egaa du'aa godhaafin isin ijaa hordoftoonni isaa viidiyoon kun kasaati. Kasarratti hin gadhiisuuf deemu. Kumaan isin hin jee kunooti gaa bilbila isaatiin na bira dhufee jira. Anaatu irra gadhiisaaf jeetumaan na bira jira. Takkasiiti hanga xumuraatti hangaan viidiyoo biraa qabadhee isin dhufu nu faana tura. Waan biraa as ba'uuf deema. Yaada haaraa qabannee isin dhufnaa waan irra geenyu inni isin dhaammannu du'aayidha. Du'aayin teessan akka malee nu jajjabeessiti. Hedduu gaama duraas ni beektan akka obboleessaa jedhame isin du'a uummatee isiniif baase. Ammaas du'aa isin dhaammannaa hanga xumuraatti nu faana tura. Baay'ee isin jaalladha.